kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessaa nagaa fayyaa guutidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jecha warroonni duraan nu wajjin turtan immoo nu jabeessaa isiniin jenna jechuudha. Har'allee viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee jira. Videoon kun isin fayyaduu danda'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaa jecha qaxxituma gara viidiyoochaatti isin dabarsina. Har'aa keetti rakkinni yoo baay'ate gadda hin baay'isiin. Boruu keetu gammachuudhaati. Gaafa qabdu si jaalatanii gaafa dhabdu kan si jibbanii ficciitii kee hin qoodin. Keessa isaanii ilkee cimaatu jira waan ta'eef jechuudha. Warra si dubbachiisanii afaan kee irraa dubbii funaanan baqadhu. Si waliin karaa dheeraa deemuu hin danda'aniiti. Carraatti osoo hin taane hojii waaqatti amani. Amantiin jalqaba milkaa'uuti. Namni amantii ofii of dura godhatee amantii kamuu keessa yoo jiraate dirqama har'a abbaa qabeenyaan ta'a arjaan ta'a osoo hin taane dirqama amantii ofii jalbeeffachuutu dursa waan ta'eef yeroo hundumaayyuu akka carraa kootan ta'a osoo hin taane akka fedha waaqayyootti ta'a jettee akka amantii keetti jabeeffattee deemu. Gaafa karaa tokko siif guutu karaa biraa akkasitti hir'atu beeki. Hir'uun namaa daangaa hin qabu waan ta'eef. Namni kamuu yeroo hundumaa guutuu ta'ee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Manni kee guutuu ta'ee wanti hundi yoo jiraate wanti tokko immoo akka si jalaa hir'atu beeki. Namni baay'ee yeroo si jaalatu baay'een akka si jibbu immoo beeki. Namni hedduun si jaalachuu danda'a, si kabajuu danda'a. Akkasumallee kan si jibbullee baay'een akka jiru hin dagatiin. Nama ofii isaa sitti boonsu irraa fagaadhu. Keessa isaa tuffiitu jiraati. Namni tokko yeroo hundumaa of tuula. Yeroo baay'ee of tuulummaa isaa sitti yoo agarsiise keessi isaa akka tuffiin jiru beettee nama sanirraa fagaachuu qabdaa jechuudha. Korojoon kee guyyaa tokko guutee gaafa biraa duwwaa yoo ta'e ofiin dhiphisiin. Qarshiin ulaagaa si hin guuchistu. Garuu yeroo si dabarsiti. Namoota si gadii kabaji. Atis boruu kee hin beektuuti. Rakkinna kees ta'ee bal'inna imaanaa hin dagatin. Nama galaafata nyaate jedhamtaati. Hamma dandeettii kee carraaqin. Nama dhalootaaf waa kee taataati. Umurii yartuu jiraattuuf nama hin hammeessin seenan si abaartiiti. Arraba keef of eeggannoo godhi. Kan ati qoosaaf dubbatte namaaf garuu gaddisiisuu danda'a waan ta'eef. Kaayyoo kee biraa hanga geessutti nan dadhabe hin jedhin. Nama karaatti hafe taataati. Yeroo mijaa hin eeggatin. Yeruma kan fudhadhu mijeeffadhu. Nama si amanu koon gumaa hin sobin. Nama si sobu koon gumaa hin amanin. Waan darbe irraanfadhu garuu irraa baradhu. Wanta ofii duubaa si deebisu ilaalcha mataa keetii hin godhin. Of duuba kee osoo hin taane fuuldura keetitti tarkaanfadhu. Miira kee to'adhu malee hin gabbariiniif yookaan immoo miira kee garbummaa jala galchuu osoo hin taane garboomuuf osoo hin taane to'achuun qofatu si barbaachisaa. Kanaafuu yeroo hundumaa waan hojjettu irratti miira kee garbeessuu osoo hin taane miira kee to'achuutu si barbaachisa waan ta'eef. Jiruun kun akka bishaan garbaati. Inni yaa'a malee
hin tasgabbaa'u. Bishaan yeroo hundumaan yaa'a kan dhaabbatu hin argitu. Jiruun ilma namaatillee akkasuma. Namoonni tokko tokko yeroo gizee tokko kufanii al tokko kufanii abdii kutatu. Ammaan booda jiraachuun naaf hin ta'u. Jiraachuuf naaf hin malu. Ani naman addunyaa kanarra jiraadhu miti. Ofan dabarsa, ofan balleessa jedhu. Kufaatii yeroo takkaatiif garuu jiruun akka bishaan yaa'uuti. Yeroo tokko gadi, yeroo tokko ol. Maaliif jennaan akka bishaan gannaa fi bonaa jechuudha. Bishaan gannaa ni hirdhata, baay'ee gadi qannisa. Yeroo tokko jiruun keetis akka bishaan bonaa san qannisuu danda'a. Garuu yeroo tokko immoo bishaan gannaa guutee daangaa darba. Jiruun keetis haala saniin guutee irra darbuu danda'a waan ta'eef ati immoo abdii kutachuun sirraa hin eegamu jechuudha. Jireenya haarawaa jiraachuu jalqabda. Namni gaafa barbaade of argate amma ofii keetii of barbaaddee ani eenyudha, ani eenyu gadi jettee gaafa sammuu kee of barbaaddee of argatte jireenya haarawaa jiraachuu jalqabdaa jechuudha. Gaafa maal taate? Gaafa eenyummaa kee argatte, gaafa ani eenyudha jettee of barbaaddee of argatte jireenya haarawaa jiraachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo hin dandeessu siin jedhe nama saniin deebii hin deebisin. Sababbiin isaa hoo namni hin dandeechu siin jedhee waan tokko si daangessu sitti dhufe akka isaatitti akka kuftu. Inni kufaatii wayii yoo kufee jiraate atis akka isaatitti akka kuftu si fedha malee akka hojjettee nama taatu waan sin beenne fi hin dandeechu siin jedha jechuudha. Yeroo kamuu waan hojjettus ta'ee waan gootus ta'ee jireenya kee keessatti namaan mari'achuus hin baay'isin. Namni lama namni sadii si ga'a jechuudha. Kanaafuu nama kanneen jidduutti jireenya kee haaromsitee sirriitti jabaattee bakka yaadde ga'uu qabda malee nama waan kana hin dandeechu jedhee waan sanirraa si sodaachisu irraa fagaadhu siniin jedha. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya ani viidiyoo kiyyammoo asuma irrattan goolaba jechuudha. Viidiyoo kiyya keessatti wanti si mufachiisu yoo jiraate dhiifama naa godhaa jechaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti immoo turtii gaarii. Garuu laayik qubatti ol garagartu sabiskiraayib ishee bilbilaa sheer ishee dagalee san gochuu hin dagatinaa. Kanneen sadeen isinirraa hin barbaada, isinin dadhabsiisu na jabeessaa isinin jechuu jaaladha obboloota kooyi. Asumarraan cha'u baay'ee.